Ashama harka funee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo Kireetaa fi har'a keessummaa ajaa'ibaa tokkoon qabannee dhiyaanne irraa keessummaa har'a Obbo Tayyee Danda'a wajjin Gaafii deebii goonu ta'a jechuudha. Kanaafuu daawwadhaan wajjin tura. Obbo Tayyee Danda'a feerraa keenya eeyyama taatee gama istiidiyoo keenyaatti argamuuf keetiin baga nagaan dhuftee siin jenna. Ayyee baga nagaan nu eddan. Asumaanii gama gaafii keenyaatitti isin dabarsinaa. Obbo Tayyee artistii jaalatamaa fi beekamaa Haacaaluu Hundeessaa eenyutu ajjeese jettume akka yaada keessanii fi akka nama garee bilxiginnaa yookiin mootummaa Abiyyi kana wajjin dalagaa jiruutitti. Amma nafxanyaan wanni jedhan kun dugda uummata Oromoo cabsuuf kana godhaa jirti. Kun ifa ta'uu qaba jechuudha namuu bira. Tole Obbo Tayyee Danda'a gaafii tokkoffaaf deebii gaanaa deebiftaniirtanii garuu dhaaba keessanii fi akkasuma mootummaan keessanis akka harka keessaa qabu hin qaanfattan malee sila hin dubbattan ture. Yoo isin dhugaa baastanii isin dhiisa waan taateef achumatti san bira dabarraa guyyaa biraatii walitti deebina. Gaafii lammaffaatiin Obbo Tayyee Danda'a yeroo tafkii fi hin jirrettiin illee duutuu waraana adda bilisummaa Oromoottu wanta kana raawwate jettanii waraana adda bilisummaa Oromootti osoo dhugaan dirree jirtu haaluu barbaaddu. Waraana adda bilisummaa Oromoollee maqaa isaa itti yaamuu dhiiftanii shanii moggaaftanii irratti duultu. Sababni waraana adda bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo fi osoo qabsaa'uu dhalootatti wareegamaa dabarse sababni isaa maalini irraa deebii kana akka nu deebiftan osoo irraa hambisin isin gaafa. Uummata kana bira yoo rakkoon illee dhalate bira dhaabbatuu danda'u kana humna kana dadhabsuun moraalii dadhabsuun keessa isaa diiguun hin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kana godhan. Tole Obbo Tayyee gaafii isin gaafanneef deebii madaalawaa nuuf laattanii jirtanii deebiin keessanis deebii quubsaadha. Garuu yoomiin akka gara Oromoo as deebitanii Oromoo waliin qabsooftaniin suni gaafii nama hundaati. Akkanumatti daldalaatiin Oromoo fakkaattanii osoo Oromoo taatan saba Oromoo dhiiftanii saba naftanyaa kana jala hanga yoomii akka fiigdan yookiin murna naftanyaa jala hanga yoomii akka deemtanii gaafii nama hundaati. Kanaafuu gaafiif deebii nu wajjin godhuu keessanii istiidiyoo keenyatti argamtanii galatoomaa isiniin jenna. Gaafii fi deebiin keenya Obbo Tayyee Danda'a wajjin goone kana fakkaata. Daawwattoota biyyaa qondaala biyyaas akka qabannee isinii dhiyaannu yoo barbaadan sabskiraayib gochuudhaan chaanala keenya koomentii barreessuun yaada irratti kenna. Akkasumas odeeffannoo teekinooloojii argachuu dandeessanii chaanala keenya irratti har'aa fi asuma irratti raawwataa sagantaa keenya guyyaa biraatti walitti deebiinsi nagatti turaa turtii gaarii horaa bulaa.